daawwattootaa fi dhaggeeffattoota caayaa miidiyaa neetwoorkii oduu isaa kanaa qabatee kan isinii dhiyaatu ani waliin Itoophiiti amma uummatootii oduu. Reporters Without Borders kan jedhamu hidhaa gaazexeessitoota qorachaa akka jiru ibse. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kamisa kana kennaniin maddii anniisaa elektirikii takka zeeroo fi dabre haleellaa xayyaaraan irratti raawwatame jechuudhaan mootummaa federaalaa himatan. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad maxxansa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxanseen dhiyoo kana Dr. Mulunee Naggaa hojii gaggeessaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan ramadamuu beeksisaniiru. Lola mootummaa federaalaatii fi hoggansa TPLF jidduutti dhalatee wal qabatee hoggantoonni TPLF 64 fi miseensonni waraanaa 32 irratti ajajni mana murtii bahuun poolisiin federaalaa ibse. Artistii Jaafar Yusuf mana hidhaa Burraayyuu keessatti dhukkubsachaa turuusaa waldhaansa yeroo waan hin argatiniif garmalee miidhama jechuun isaa hiriyyaan isaa tokko miidiyaatti himaniiti jiru. Amma oduu bal'inaan. Reporters Without Borders hidhaa gaazexeessitoota qorachaa akka jiru ibsuudhaan dhaabbanni gaazexummaaf dhaabbatu Reporters Without jedhamu waraanni naannoo Tigraay keessatti eegalame boodaan dhimmi gaazexeessitoota hidhaman 6 qorachaa akka jirus ibseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kamisa kennaniin maddii anniisaa elektirikii Takazee roobii dabree haleellaa xiyyaaraa irratti raawwatame jechuudhaan mootummaa federaalaa himatan. Bal'ina oduu tanaatiif Bareentoo Abdii. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kamisa kana kennaniin maddii anniisaa elektirikii roobii dabree haleellaa qilleensarraa irratti raawwatame jechuudhaan mootummaa federaalaa himatan. Pirezidaantichi waraana humna nageenyaa isaaniif waraana mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffamuun itti fufuu himuun rakkoo kanaaf furmaanni siyaasaa argamuu qaba jedhaniiru. Haala waraana naannichaa keessatti adeemaa jiru yoo ibsan Maqalee, Adigiraatii fi Alaamaxaatitti haleellaan qilleensa irraa deddeebiin raawwatameera jechuudhaanis himaniiru. Maddii anniisaa elektirikii Takazee roobii darbe haleellaa qilleensa irraa raawwatameen magaalottiin Adigiraat Tigraay guutuutti dukkana keessa turuun ta'eera jechuudhaan dubbatan. Haleellaan qilleensarraa lubbuun namoota nagaa darbuun kan himan Dabratsiyoon odeeffannoo dabalataa hin kennine jechuudhaanis dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin jimmata kana humnoonni poolisii federaalaa buufaticha eega turaniin humnoonni naannichaa haleellaa irratti banameen kan lakkoofsi isaanii ammatti hin ibsamne ajjeefaman jechuudhaan 11 kan ta'an imala isaanii sa'aatii 14 booda Gondar galuun ibseera. Odeeffannoo mootummaa naannichaa tamsaasu kijiba jedheera. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad maxxansa miidiyaa isaa hawaasummaa irratti maxxanseen dhiyoo kana Dr. Mulunee Naggaa hojii gaggeessaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan muuduun isaanii beeksisaniiru. Bal'ina oduu tanaatiif akka armaan gaditti isinii dhiyaata. Dr. Mulunee Naggaa hojii gaggeessaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan ramadaman. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad maxxansa miidiyaa hawaasummaa isaa irra dhiyoo kana Dr. Mulunee Naggaa hojii gaggeessaa olaanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan ramadamuu beeksisaniiru. Dr. Muluneen qaama bulchiinsa yeroo ta'aniin hoggantoota hojii raawwachiiftuu mootummaa naannichaa filachuu gaafataman akka qabanis muummichi ministeeraa dubbataniiti jiru. Paartii naannichaa keessa seera qabeessa ta'anii socho'an keessaa filachuu fi muuduu akka danda'us ibsaniiti jiru. Dr. Mulunee Naggaa Kaasaayee ministeera deetaa saayinsii barnoota olaanaa ta'uun tajaajilaa turuu isaatis eeraniiti jiru. Manni marii Federeeshinii Itoophiyaa torbee dabre yaa'ii gaggeesseen naannoo Tigraay bulchuuf bulchiinsi yeroo akka labsamu yaada dhiyeesseen manni marii ministeerotaa murtee irra kennuu isaaniituunis ni yaadatama. Lola mootummaa federaalaatii fi hoggantoota TPLF jidduutti dhalatee wal qabatee hoggantoonni TPLF 64 fi miseensonni raayyaa ittisaa 32 irratti ajajni mana murtii banamuun poolisiin federaalaa ibse. Bal'ina oduu tanaatiif Maammee Yusuf.
Lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi hooggantoota TPLF gidduutti dhalatee wal qabatee hooggantoota TPLF 64 fi miseensota waraanaa 32 irratti ajajni mana murtii bahuu poolisiin federaalaa ni ibsu. Ibsi poolisiin federaalaa miidiyaaleef erge akka jedhutti biyyattii keessatti gabaasaa kan turan miseensota olaanoo TPLF 64 ta'anii fi raayyaa ittisa biyyaa kan Izii Kaabaa irratti haleellaa raawwatameef yakka biyya ganuu raawwatanii jiru jechuudhaan himatanii jiru. Poolisiin federaalaa ibsa isaa kana keessatti hooggantootni TPLF biyyattii keessatti nama amantaa fi sabaa walitti buusuudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiru jechuudhaan ibsichi ni eera. Himannaa akkasii irra deebii mootummaan federaalaa irraa dhiyaachaa tureef hooggantoonni TPLF harka keessaa hin qabnu jechuudhaan deebii kana laatanii jiru. Inumaayyuu mootummaan federaalaa dantaa siyaasaaf jecha rakkoowwan kana uumuu nutti sababeeffataa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii kamisa gaggeesseen hooggantoota TPLF miseensa mana marii 38 irraa mirga himatamuu isaanii dhaabuu mulquudhaan ibsa kana keessatti gabaasee jira. Miseensa mana marii mirgi himatamuu dhabuu isaaniirraa kan mulqame dabalatee hooggantootni addichaa yeroo garagaraa sadarkaa hooggansa federaalaa garagaraa irra turan walumaa galatti 64 ta'an irratti ajajni mana hidhaa akka isaan irratti bahee eeree jira. Pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyooniif dabalatee ministeerri koominishinii duraanii obbo Geetaachoo Raddaatii fi ministeera haajaa alaa duraanii ambaasaadder Siyyum Masfiin keessatti argamu. Dabalataanis hooggantoota addichaa gameessa obbo Sibahat Naggaa, hoogganaa koorporeeshinii sukkaraa duraanii obbo Abbaay Xaayyee, afyaa'ii mana maree duraanii federeeshinii tantaate addee Keeriyaat Ibraahim faan keessatti argamu. Gama kaaniin miseensi raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa hoogganaa TPLF waliin yakka biyya ganuu raawwataniif shira biyya diiguu irratti himataniiru ittiin jedhan 32 irrattis ajajni mana murtii poolisii federaalaa ibsee jira. Miseensota waraanaa poolisii kanneen sadarkaa waraanaa olaanaarra jiran ibsa isaanii kana keessatti kan himataman isaanotan akka Laataneel Jeneraalii tokkoo fi Meejar Jeneraalota 9 Birgaadeer Jeneraalota 11 kan of keessatti hammatu ibsichi kun ni addeessa. Hooggantoota miseensota poolisii keessaa sadarkaa koomishinii irraa qabee hanga hooggansa olaanaarra jiran hunda kan of keessatti hammatu. Hariiroon mootummaa federaalaa mootummaa naannoo Tigraay hammachaa dhufe torbee tokko dura humnootni nageenya naannichaa buufata raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa bananiin erga himatamaniin booda himannichis gara sadarkaa waraanaatti ce'uu turuusaatis ni yaadatama. Mootummaan federaalaa Opereeshinii naannichaa keessatti gaggeessaa jiruun olaantummaa seeraa kabachiisuuf akka hojjetu aangoota TPLF badii isaaniif seera durarratti akka dhaabuu fi kan kaayyeeffate ta'uusaas ibsichi kun ni addeessa. Mootummaan naannichaa mirga ofii bulfachuu keenya sarbamuun humnaan nu jilbifachuuf yaalaa jiru jechuun nutis hin jilbifannu jechuudhaan kan dubbatan ta'uusaa Dabratsiyoon dubbataa jiru. Artistii Jaafar Yuusuf mana hidhaa Burraayyuu keessatti dhukkubsachuudhaan turuudhaan wal'aansa yeroodhaan dhabuu isaatiif garmalee miidhame jechuudhaan hiriyyaan isaa tokko miidiyaatti himan. Bal'ina oduu tanaatiif akka itti aanutti siin dhiyaata. Artistii Jaafar Yuusuf mana hidhaa Burraayyuu keessatti dhukkubsachuu turuunsaa wal'aansa fayyaa yerootti waan hin argatiniif miidhaan cimaan irra ga'uunsaa hiriyyaan isaa dubbatan. Artistii Jaafar Yuusuf wallee warraaqsa Oromoo dhimma maastar pilaanii ilaalchisee yeroo duraatiif kan karaa saaqee ni yaadatama. Wallee handhuura Oromoo jedhu kan hedduun beekamu artistiin kun walleelee warraaqsaa 5 ol hojjechuudhaan uummata isaa biraan gahuudhaa fi beekamtii fi jaalala uummata isaarraa argateeti jira. Ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaan booda magaalaa Adaamaatti hidhamee kan ture hidhaa ji'a 2 booda mirga wabiitii hiikamee ji'a otoo hin guutiin irra deebiidhaan qabamee mana hidhaa godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti hidhamuun isaatis ni yaadatama.
Manni hidhaa Burraayyuu keessatti reebicha isarra ga'eera yookiin isarratti raawwatameen miidhaa cimaadhaaf saaxilamee dhukkubsachuun isaatiif waabeeffachuudhaan garmalee akka malee miidhamuun tumamuudhaan yookiin gidirfamuudhaan mana hidhaa Burraayyuu keessatti reebicha isarra raawwatameen miidhaa cimaaf saaxilamuun dhaabbachuu dadhabuudhaan hiriyaan isaa dubbatan. Ji'a tokko oliif wal'aansa fayyaa otoo hin argatin turuudhaan artisti Jaafar Yuusuf guyyaa irraa wiilcheerii irra taa'uu poolisiidhaan eeggamee hospitaalatti geeffamuun isaaniitis ni dubbatu. Artisti Jaafar Yuusuf haala uffataa rakkisaa keessa jira kan jedhu hiriyaan isaa uummata Oromootiin artistii kana bira dhaabbadhaa dirmadhaaf jechuudhaanis hiriyaan isaa ni dubbatu.